ورحمة الله وبركاته. الشمال كفونا جرى جرتو أنا جرى قلت ربي نجني كي كان جرى لا وكبجا بك جرتنو تسنا جو جتا إجا حر اللي أبي شبكة أكجابات سنيف دلاسيس وجويا باي سنيف دلقو دين دوتكو سنيف كبر فيتن درا مال رتي دلقا استثي كسمة زين رتي دلقا جتورا شبكة كن جويا باي سنيف دلقو دين دا حر دلقة براد دانين جتو أبي كنا سنيف متن سنتري بينيسا قفا سيران تنكتني فيناموني دين ديسو جتورا جويا كل شيء ستاو استثي فرين أدج تهتورا جتورا يرود إيراف موبايل نسري تندلقو أما تقول دبي فما جراني اللي قبل ما أكيد فيدم دان استثي في زين الرتي الأجورا تيك توك اللايف كذا كذا إثنين دلقو دندا إجا كلا ترمان جما أبيجان اسم دبرسا إجا كنا قد يبوفا تنين بودا وان ثريسو كابدن تجرا جتورا asirratti inni guutu jechuudha. Asirratti inni guutu akka addaan isin jala hin cinne irraa kaastanii raayit itti gootu jechuudha. Eegas asirratti piinii kana jechuudha. Piiniin kanuma duraati itti naqattu jechuudha. Warri zeeni jalqaba zeeni irratti na tirkasiisa. Qubee xiqqaadhaan zayin osoo addan butiin kaasaa jettanii barreessitu jechuudha. Akkasumaan koonfarmii itti gootu jechuudha. Bakka koonfarmii jedhu kana irra gootu. Amma finnee jira jechuudha. Kana konnekti goona jechuudha. Konnekti goona. saffisa ajaa'ibaatiin guyyaa baay'ee isiniif dalaguu danda'a jechuudha. Guyyaa tokko lama osoo hin taane aga guyyaa kudhanii ol fa'aa isinii dalaguu danda'a appiin kuni. Sa'aatii amma sa'aatii 2 fi daqiiqaa 22 naaf kennee jira jechuudha. Kanaaf bakka sa'aatii kana irraa deebi'ee bakka sa'aatii kana nan tuqa jechuudha. Eegas wanta bakka jedhu kana viidiyoo jedhu nan tuqa jechuudha. Akka sa'aatii dabalachuudhaaf gaala kanaan beeksisa kana isinii fida jechuudha. Beeksisa kana sekoondii 28 irraa aga duwwaa akka inni gadi lakkaa'u beeksisa kana ni dhaggeeffattu jechuudha. Aga inni beeksisa kana xumuru aga beeksisa kana isinii fidu immoo irra deebitanii itti dhawutu jechuudha. Bakkuma sa'aatii kana viidiyoo wanta jookaa'u bakka jiru sana itti dha'uu qabdu jechuudha. Aga inni waan kana isinii fidutti sa'aatii hidaachuudhaaf yeroo tokko seenaan shabakaan aappiin kun aappii bareedaa jechuudha. Piinii kiyya irraan kaasa. Egaa haala kanaan isinii fidee mallattoo SSD kana tuuttanii irraa deebisachuu gara hundaanu beeksisa akkasii yoo kan isiniif fidu ta'e mallattoo xaaxaa qubee xaaxaa dhaabtanii irraa deebi'uu qabdu bakka hundattuu beeksisa kana jechuudha. Gamanaani egaa haala kanaan bakkuma sa'aatii ammaa guutuudhaan yoo yeroo duraaf isiniif kennuu dide ammallee marraa lamarra deebitanii bakka xaa kana jechuudha. Xaaxaa kana irraa deebitanii SSD ni beektu. Sa'aatii guuttachuu ni dandeessu. Warri sawaa ammoo aappiin kun inni qabduun sawaa hin qabne immoo ni buufattu jechuudha. Har'a guyyaa 2 maxxansee jira jechuudha. Ni beektu interpiiniin isaa kanuma duraati. Pileestoorii keessan keessa seentanii taap kastamii kana buufattu jechuudha. Kana jechuudha haala kanaan oppin godhattu jechuudha. Update haaromsa illee jira. Haaromsa hin barbaadu. Kanaaf kana buufattu install godhattu. Warri sawaa ammootu piinii kiyya irraa kaasa. Warri sawaa qabdan immoo STC jechuudha. Asirratti aappii kana ni qabdu VPN Pro jettanii itti barreessitu. Kajalqabaa kana jechuudha. Kajalqabaa kana ni buufattu jechuudha. Isa kana open erga install erga godhatanii bira keessa seentu. Yommuu kaduraa qabdan ta'e kaduraa yoo qabdan ta'e update gootu jechuudha. Tuqaa sadan kan harka mirgaarra ni jira. Isa irra tuttu. Egas online update ka jedhu jalqabumarra jira. Isa irra tuttanii data yoo qabaattan isiniif update ta'a jechuudha. Egaa jalqaba irratti yoo asirra tuttanii gadi buutan jechuudha. Jala kanatti zen STC free pro waan jedhu jala kana qaba jechuudha. Yoo update isiniif ta'e kana fida jechuudha. Yoo update yoo haaromsine kana hin qabu irra godhattu jechuudha. Kanallee irra tuttu asin kagadi kanallee ni barbaadu jechuudha. Wal fakkaataadha. STC free new pro bakka jedhu kanarra ni godhattu yookaan ka dhibbaa kanarra ni godhattu yookaan isin didu ta'e haala kanaan isiniif dalagaa warri STC yeroo dheeraa fi xiqqoo qulqullina firii moobaayilii fi STC xiqqoo gurguramee ture
amma xiqqoo deebi'ee dalagaa jira jechuudha bakka tokkotti yoo ka isiniif didillee bakka hundatti gadi hin dhiifamne ta'uu danda'a. Kanaan egaa kanaan guddatanii booda ofii kana gara oonitti deebiftu sa'aatii guddachuudhaaf immoo aad taayimii kana yeroo 4 irra xuxxanii beeksisa isiniif fida jechuudha. Egaa sa'aatii guuttachuu ni beektu isiniif galatoomaa abdii qaba. Aga barumsa biraa waliin deebinu nagaan naaf tura.